ergamaa isaa deebisaa. Yoo rabbiif guyyaa akhiraatti kana amantan taatan gara san deebisaa. Gara rabbii fi ergamaa jechuudha. Kun caalaa fi hiikaafis bareedaadha jedha. Waan ati jette san hin jedhu kunillee maal jedha? Yoo namni rabbitti amantanii jirtan rabbiif tole jedha. Ergama Nabi Muhammadiifis alayhi salaatu wassalaam tole jedha. Akkasumallee nama isin irratti shuumamee jiru yookaan ammoo nama isin irratti amiira ta'ee jiru tole jedha ajajamaa fi yoo ammoo waa wahii irratti wal dhabdanii jiraattan akkanumaan callistanii waliin mormina. Waan irra wal dhabne kana irratti quraanni maal jedha? Hadiisni maal jedha? Jedha quraana ilaalaati, hadiisa ilaalaati. Si galee gara rabbiif ergamaa isaa jechuun waan quraanaa fi hadiisni rasuulaa alayhi salaam jedhu ilaalaati. Saniin murtii godhadha. Santu irra caalaadha. Malee fedhii lubbuu keessanii jala hin deeminaa jechuudha. Waan ati jette saniin dubbatu kunillee ammaara cibraallee yoo qabaatte fidadhu. Wala. Paasterichi haruuf jecha yeroo abdii bee paasteriin nan argine maal taana? Dhiis rakkoon qabu adaraa dhiisaa jiru dhiisaa waanuma barbaadde haa gaafattu dhiisaa. An namni yeroo akkatti gaafii gaafatu wallaahi akkatti natti tolu geessa kiyyanna qabbana dhiisaa haa gaafattu. Rakkoon qabu dhiisaa. Nuti bar yoo bakkuma feete yoo siin finde in dubbifna maaliif jennaani keessa nuti illee muraaja'aa godhannaa quraana rabbii dubbisnaa alaa bidhikrillaahi tatma'innul quluub hin jenne abbo maal taata fidadhu bakka barbaadde himadhu sii dubbisnaa dhaqne. Dasna jedha wallaahi gaaffii akkana caalaa waliin natti tolu hin jiru. Gaafadhu ati. 4361 dubbisteetta? Reefuu dubbisnee kaane maal jedha? 58 irraa Yesuus Kiristoos garbicha rabbii fi ergamaa rabbiin saba Israa'eliif erge jedha. Jedhee achi booda ammoo rabbi. Okay, so dubbistee isarraan deebiini. Suuraa 4:136. Okay. Abdii dhagaamaan jiru. Maal jette? Dhagaamaan jiru. Eewa as badee ture dhiifama yoo sagaleen badee ture 43:61 bar reefuu 58 irraa kaasnee dubbifne Nabiyullaahi Isaan yookaan ammoo Yesuus Kiristoos. Suuraa 4:136. 4:136. Afur 136. Eewa. Yaa warra amantan rabbitti ergamaa isaatti kitaaba ergamaa isaa irratti buufamettis kitaaba inni sana dura buusettis amana. Namni rabbitti malaayikota isaatti kitaabota isaatti ergamoota isaattis guyyaa akiraatti kafare inni dhugumatti jallina fagoo jallateeraa jedha. Malaayikota isaa jechuun kan rabbi erge guutummaa isaaniidha miti? Eeyyee akkas. Inamanne kaasii Yesuusitti. Malaayikaan bar Yesuus malaayikaa miti bar nama malenne. Malaayikaa jechuun warra kan beektaa? Eeyyoo malaayikaa jechuun warra waaqa keessa jiran fakkeenyaaf Gabreelii, Miikaayilii akkasumallee baay'eedha. Maleekonni baay'eedha. Malaayikaa jechuun nama osoo hin taane ilma namaa osoo hin taane ergamaa waaqaati. Ergamoota warra ijaan hin argamne jechuudha warra san. Isi Yesuusin ijaan argitaniittu? Yesuusin moo? Lakkin ergine bartootatu arge malee. Waan hin argine maaf akkasitti tana ture? Waan hin argine maaliif jetture? Akkam maal jenne ma?
Haa dubbisi kan gammash. Tindee biasa kana. Si dubbisanii jiran agarree? Irra si deebi'u ishara si deebi'a. Yaa warra amantan rabbitti ergamaa isaatti kitaaba ergamaa isaa irratti buufametti kitaaba inni sana dura buusetti amana. Namni rabbitti malaayikota isaatti kitaabota isaatti ergamoota isaattis guyyaa akiraatti kafare inni dhugumatti jallina fagoo jallateeraa jala. Yesuus ergamaadha moo ergamaa miti kutaa kana keessatti? Ergamaadha. Sirriitti ergamaadha malee. Ergamaa keessaayyuu ergamaa kabajamaadha. Ergamaa keessaayyuu ergamaa kabajamaadha. Amma kutaa kana keessatti ergamaadha jette. Ergamaadha jedhee caafamee jira. Kabajuun qabdu dhaga'uu ni qabdu jedhee moo caafamee jira. Qoy. Dura maal siin jedhee caafamee jira. Qoy. Dura maal siin jedhee? Dura maal siin jedhee kan Israa'el qofadha jette. Maal amma kana addunyaatti jedhaare? Isa mu macaafni akkati barbaadutti hin barreeffamu kaa. Atamma itti amanaa kan jedhu kanas siin gallee? Okay, amanuu jechuun bari kokeet akkaataa lamatti hiikama. Amanuu jechuun fakkeenyaaf amma kokeet ati sin aman. Maal akka taate? Nama akka taate sin aman. Sitti amana dhibba lammaffaa akka ati gastii kiyya keessa jirtu. Mana abdii gastii keessa akka jirtu sitti amanaan. Akkana jechuun si waaqessa jechuun miti. Amanuuni tokko waaqessuudha. Inni tokko immoo dhugoomsuudha. Rabbiin itti amana yoo jedhan waaqessuudha. Nama immoo itti amana. Fakkeenyaaf nuti amma Nabi Muhammaditti ni amanna. Maleekotatti ni amanna. Kitaabotatti ni amanna. Kitaabotatti illee amanaa jedhaan argiteemi? Kitaabotatti amanaa jedha. Kitaabota waaqessinaa? Amanuu jechuun waaqessuu osoo hin taane dhugoomsuu jechuudha. Si galee? Fakkeenyaaf amma ergamoota qofa osoo hin taane kitaabotatti illee amanaa jedha. Argitee? Kitaabotatti illee amanaa jedha. Akkana jechuun kitaabota hin waaqessinaa lakki. Kitaabni hin waaqeffamaa hin waaqeffamu. Maleekaan hin waaqeffamaa hin waaqeffamu. Hin waaqeffamaa hin waaqeffamu. Nabi Muhammad hin waaqeffamuu hin waaqeffaman. Garuu itti amanna. Amanuu jechuun tokko dhugoomsuu jedhama. Tokko immoo waaqessuu jedhama. Ilmi namaa kitaabnis ergamaanis itti namaan hin waaqeffamu. Itti amanama jechuun ni dhugoomfamaa jechuudha. Amanaa jechuun dhugoomsaa jechuudha. Akka inni ergamaa ta'e akka rabbiin isa erge amanaa jechuudha. Isin diddanii makkootuu namni miilaan deemu mataadhaan nama deemsistu bee. Aiza shaydus abbadan mataan hin deemin maaliif jennaan rifeensi keessi jalaadhuma booda ammoo rakkisaadha. Wallahi hin deemin tola hin jedhin abbadan otoma madaamin illee mataan deemisin jette wallahi tola hin jedhin. Tola hin jedhin. Hey mataan booda yoo si molaa akkam ta'uu deemta? Moluudha siin jedhanii bara. Tole waan aayiki jechuudha. Kanumadhaan si gaafachuuf tureyyuu hadiisaa fi quraana. Quraanni jecha rabbiitii jettu. Hadiisni immoo jecha Muhammadidha jettu. Sallallahu alaihi wasallam. Hayyee. Muhammadiin kun jechuudha. Ofii isaatii barreessimu akkam? Jechi Allah keessan jiru? Hadiisni bakka lama ba'a. Jechuun bakka baay'ee ba'a san keessaa inni tokko hadiisul qudsii kan jedhamu jira. Hadiisul qudsii waan jedhamu jira. Hadiisul qudsii jechuun kallattiidhaan dubbii rabbiin dubbate jechuudha. Qur'aanatti aanee sadarkaa lammaffaarra kan jiru. Kallattiidhaan rabbiin itti dubbate. Lammaffaa immoo hadiisuma jedhamee jira. Sanammoo Nabi Muhammad dubbate alayhi salaatu wassalaam sahabatatu jalaa barreessanii jechuudha. Irra deebi'ee abdi. Hadiisni bakka lama ba'a. Tokko hadiisul qudsii jechuudhaan kan beekamu jira. Kan rabbiin kallattiidhaan fakkeenyaaf amma yoo hadiisa tokko baasee si garsiise yaa ibaadii jedhee itti fufu. Yaa ibaadii yaa gabrootan kiyya. Si galee jedhee itti fufu. Hadiisul qudsii kan jedhamu jira. Dubbii rabbii kallattiidhaan. Hadiisni kaan ammoo kanuma Nabi Muhammad dubbatantu jira jechuudha.
akkas. Okay, hadiisa lamatu jira. Inni tokko qixxeedha jechuudha. Inni tokko Kan dubbii lamaan isaanii rabbiiti. keessaa. Kallattii hadiisa alqudsii jedhama. Hadiisa alqudsii jedhama. Inni sun dubbii rabbiiti. Si galamiti kallattiidhaan kan rabbiin dubbate jechuudha. Okay, kan Hadiisni rabbi kaan ammoo dubbate kitaaba lamaa jechuudha. Quraanaa fi hadiisaa jechuudha. hadiisni hadiisa yaani qobaatti kitaaba wahii barreeffamee akkasitti akka quraanaatti jiru osoo hin taane rasuulonni rabbiin nuu himan quraanallee rasuulatti himan hin beekta rasuulatti jibriil himnaan jibriil nuu himi hadiisni illeen hadiis alqudsii kan jedhamu rasuula rabbii dubbate alayhi salaatu wassalaam jechuun rabbiin isaanii dubbannaan kallattiidhaan dubbii rabbiiti kaan ammoo hadiisa kan jedhamu gocha rasuula rabbii faa akka isaanitti deeman akka isaanitti wada'atan akka isaanitti salaatan seera akkaataa jireenyaa waan isaan namaa himan bartoonni isaanii barreessan. Ammoo Nabi Muhammad immoo alayhi salaatu wassalaam waan kamiyyuu jechuun waan wantoonni rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam dubbatan waan ofirraa kaanii yookaan ammoo fedha lubbuu isaaniitii miti kan isaan dubbatan jechuudha. Eegalee waan rabbiin isaan barsiisetti sedha kan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam dubbatan. Malee waan fedhii isaanii yookaan ammoo nabiyyiin kamiyyuu isaan qofallee osoo hin taane nabiyyiin kamiyyuu jechuudha. Nabiyyiin kamiyyuu waan fedha mataa ofiin dubbatu. Fedha ofii mataa isaa dubbate taanaan ammaa nabiyyiyyuu miti jechuudha. Tole. Hadiisa keessatti dhamiti kan quraanii jecha rabbiiti jedhee caafamee jiru. Hadiisa keessatti miti lakki quraanuma keessatti. Mata agarsiifta? Singarsiisa. Kan quraana keessatti caafame. Singarsiisa. Uummata cinqii faastariin namni argine anu gaafataa jira. Tasgabbaa maal taatanis. Hafidhu baasi shii baasi waan harka qabaa tole waan harka qabaa baasi ati. Ayya baasi sagarsiisa baasi na birbiruu jirani. Beetelehem deemi shubbisi waldaan keessan konfireensii qabu. Nero takabsi wala kutsina ya kujira. بس يا رجل بس ايوه معلش انا شغله Abdi. اه Jirani. نو اسي نما اسي بالبلا كان انما جچارا بالبلا كان انما جچارا ايوه 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 عبد الفتاح كان رئيس عند ده ها Kasani dah. عبد الفتاح جديني عبد الفتاح جدي سين جنان الدميات ايوه ايوه ها Fattaan biyya keenyatti hiika biraa qaba kanaafidha. Are. Bisa kaje. Aje. Rabbi siya kajelchu. Amin. Emullata jedhe yaada? Emullata? Dubbisi mee? Qur'aanan ergamaa kiyya Muhammad irratti buusetti amanaa jedha. Bismillah sadaffaa onooti. Bismillah lammaffaa jechuu kiyya ayataa 41. Arguu jirtaami ayataa 41. Of biraa baafattee dubbisuu dandeessa. Illeen yoo qabaatte jechuudha. Oddisee si agarsiisa. Irra deebisa jechuudha. Argita?
Ani natti mul'achaa hin jiru. Singitan akkamitti mul'achaa hin jiru? Era ta'iin. Era kifatti naagari. Eewa hin mul'ata. Eewa. Akkas. Bismillah lammaffaa lakkoofsa 41 gubbaadha jechuudha. Qur'aanaan ergamaa kiyya irratti buusetti amanaa jedha. Fuudhe. Tole. Gaaffii biraa qabdaa? Amma hin qabdu yoo isheen dhufte ammoo nan dubbadha. Ashayyash. Biiftuu jirtaa reefuu gaaffiin gaafadhachaa turte? Naatte. Biiftuu. Ayyee galatoomi atillee abshiri. Abshiroo maal rakkoon qabu galata iyyuu hin barbaachisu iyyuu beeki galata hin barbaachisu sababiin isaa wanni as taa'u jiruuf iyyuu wanni as taa'u jiruufuu kana waan ta'eef homaa galata hin barbaachisu iyyuu. Obboleeyyan koppilinkii hin dhaabina. Koppilinkii dhaafi taabtaabii illee hin dhaabina. Jazaakumullah khairan. Manni illee riippoortii qaba hin dagatina. Jazaakumullah khairan. Manni riippoortii qaba. Aga amma akaawunti barna warningii kan jiru maatii beetasaba kabajamaa jaalatamaa akka kanaa otoo hin qabu baatii meeqa kunoo haranarra jira warningiin. Hin beekne wallah waan isaa warningii kanallee waan hin balleessise mana hin daaxaffaa utalaa'u qaba. Baalaa'u qaba. Akaawunti baan warningiin irra jira. Biiftuu jirtaa? Anchi reefuu gaaffiin gaafadha malee jettee lafa dhiitaan oolle? Ayyee. Mana keessan badeera. Okay. Leenco. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نجا كيسني جرتني. درت وجهي أيوما. الحمد لله رب العالمين. جرى شيك. بغيرات. تفوكو. آمين. إيه سبب النجرة. الشكاية جتني إمه. أية وفدا. بركات داتي. هي بفهمها. الدون تتولير. بفهمها. شو أجرتها من جاي يوم هنا سبب الدين بتسا؟ أوزرا عبدك كم؟ نقال الحمد لله جرتها تكام؟ ترى نقال كلك لا تربي. بقى جرات بقى يوم نقيس. آمين أولو من بقى جرات. مالي مدامي نقو مامي؟ ليش مدامي نقو ماشي تيجي؟ شوني يعني أحسن أسراسي دويته موجوديني. لا ندور رجاروجي دفن الدو برادي مبيزي تي مالي. اوكي يچو يوسي دويته يو إتي من جديني أنا. سيتي مو دافي؟ عندي ديسا نوران دويناتي هادفتو كافيا غافتو وها برتو ديسا جچو في دفنه. أبدي إيفام بكاكي كنا مال جرا ملكي كجر قال تشادا مال جرا يورو قاته بكاكي قال تطول. لا تاي سيفون بوسا قوي تاي اسمه منو سيفون بوسا يسين دندان تاي لين جوتيس عرف ملكي ايه توكو بريس يهو سيمبوسا شي معلش ملكي أبيت أكم جرت نجارة؟ نجارة أكم أيو ماي؟ نجارة أكم جرا نجارة الحمد لله كريستيانا؟ أيوه أوكي أرثوذكسي مو بنتي؟ أرثوذكسي لا Waktu gaaffii si gaafadhu yoo naa deebiste
waan itti dubbattu irratti olii galaa deemna. Gaaffii ammaa irratti. Dursaa. Yeroo takka. Ati shaadaa qabachuu barbaadde moo gaaffii gaafachuu barbaadde? Yoo naa galeen qabadhaan waan si gaafadhee naa galee ani illee fedheera garuu achumaan waa si gaafadhee sanii booddee itti darbuu yoo bisheessanii. Duruma gaaffiin gaafadhan jettuuree maal rakkoo qaba? Sanii booddee waan nuti nama gaaffiin qaba yoo jedhus bar nuti shaadaa qofaaf nama galchina osoo hin taane gaaffiin qaba jettee jennaan si galchina nuti. Namni kaayyoon keenya barsiisuudha waan ta'eef jecha yeroo kamuu jechuudha. Kanaaf yeroo gaaffii qabdu gaaffiin qaba jedhama malee shaadaan jedhamu. Tole shaadaan ittiin hin qoofamu. Okay, amma waan si gaafadhee wanta hin beekne barii wanta beekummoo hubadhee sanaaf deemuudhaaf jecha kanaaf. Rakkoo hin qabu shaadaa yoo hin qabatin gaafuma si barbaachisu qofa gaafadhu. Shaadaa qabachuun kan keeti mana keenyaa miti sun dhimma keeti. Gaaffii qabdu garuu gaafadhu. Okay. Gaaffii kanan gaafachuu barbaadu. Quraanni jecha rabbiitii kan jedhu amma irratti dogoggortee darbite yookiin gaaffii sirrii si gaafatte itti amanaa jedhamoo jecha rabbiitii kan jedhu sammaa deebistee tokko dhiifama garuura si deebisuu kiyyaa fi onaa dubbiste quraanni jecha rabbiitii kan jedhu quraanni kan jedhu sanaan maalan dogoggore? Itti amanaa jedhamoo jecha rabbiitii quraanni jecha rabbiitii kan jedhu sana naa baase. Kookeet maal jette? Kookeet maal gaafate? Amma baase. Waa'ee quraanni jecha rabbiitii jedhu sana irratti isheen si gaafattee turte. Quraanni jecha rabbiitii itti amana. No gaaffii misirraa si ka'uu barbaadu. Sanumaan gaafadha. Maal jettee na gaafatte kookeetti? Quraanni jecha rabbiitii yoo jettee si gaafatte. Innaa itti amanaa jedha malee quraanni jecha rabbiitii hin jedhu bootaa tamma dubbiste immoo. Ayya as baasi. No ati naa dubbisi kasitu dubbisaa ture miti reessi dubbisaa ture kan keerraa. Ilaalla as baasi si jedhee argite sana isatti dubbiste sana ilaalla as baasi ayya. No abdii isaa dubartoota akkitti nasiifachi raanneesi tokko hin danda'amu bar waan dhugaa dubbatta ta'e wal falmine wal faana haasofne na amansiista maleessa waan naa gale tokko jira sii gala garuu wanta naan galee gaafadde sirraa baruu kiyya dirqama. Dubartoota osoo hin taane dhiirri amma dubartiin geenyas immoo akka jiru hin beektaa miidhaa. Kun sirriidha garuu gaaffii ati gaafachaa jirtu gaaffii waliin rukutaadha sii galee gaaffii sana keessaa bahiiti noormaal yoo waan agarsiisuu ayyee akka san baasitti nu agarsiisa ayyeesh rakkoon qabu isa warra rukute sana baasi nu agarsiisa. Okay lafammaa deeminaa dubbisi amma lafammaatii deeminaa dubbisi. Hin sobde naan jetteemi ayyee ani sobeemi dogoggoreemi ayyee ati baasitti nu agarsiisu dogoggora kiyya sanii inni dogoggorte naan jette barsiisu jirta waan ta'eef mee ati immoo dogoggora kiyya sanas baasi nu agarsiisi. No, lafammaa deemidhaginaa baasudha. Lafammaa deemidhaginaa baasina. Barre si jammari dhaggeeffadhu. Jalqaba irratti gaaffii kan gaafate kookeeti. Kookeet ammoo gaaffiin kiyya naa deebi'eeraa jette. Ati immoo dogoggoraa jetteemi. Isiin gaaffii gaafate yeroo takka na dhaggeeffadhu. Isiin gaaffii gaafatte gaaffiin koo naa deebi'eeraa jette. Ati immoo dogoggora jetteemi. An gaaffii deebiseef hin jira isiidhaa deebi'ee jira. Ati immoo dogoggoricha as baasiitii nu agarsiisa. Ati immoo dogoggoricha sana as baasiitii nu agarsiisi kuno. Dirreen kuno fardi kuno farasu mihoo meedaa mihoo. Ikkoo dhaggeeffadhu mucaan kan isheen dubbatti gaaffii ishee waan mucaa dhiisi dogoggorteeraami an dogoggorteeraami laa dhiifamallee naa godhiiti waan ishee dhiisi isin gaafatte deebi'eeraaf ati ammoo dogoggora kiyya kan namti kuno nama 777 jira hundi isaanii si dhaggeeffatu jiran si ilaaluu jiranii as baasiitii abdiin kana dogoggoree jedhanii nu agarsiisa. Daqiiqaa tokkittiin sii qaba abdii. Quraanni jecha daqiiqaa miti mana kiyya dhuftee daqiiqaa takkan sii qabaan maali situ naa qaba ijoowwanni barada maaluma dhufaa jira bara daqiiqaa tokkon sii qaba jedha maal jechuudha nu siin hin jedhe bara as baasii nu agarsiisi yalla. Yeroo takka kookee yeroo takka naa obsi baala kookeet qoy.
yeroo takka naa obsi ifa mallee naa godhiti. Mootiin irratti No, namni tokko sirriitti hin qabne wallahi ofii qabatte. No, maal ofii qabadde si gaafataan jira. Lafammaa deebistee yoo naa dubbisi. Lafammaa deebi naa dubbisi. Ati harkara naa dubbisi. Oromiffasaa fi Oromiffasaa waan ta'e. Lakki ani nama baratuuf gaaffii gaafate agarsiiseetiin jira. Ati immoo dogoggora narra qabdee jirta waan ta'eef dogoggora sana baasiiti waan an dogoggore sana kunoo abdiin kana dogoggore jedhee uummatatti agarsiisi. Yalla. Naadaasi quraanni jecha. Maa bittee natti kennitee qabdaa silkii? Koi bittee natti kennitee qabdaa silkii? Ijoollee fuu dubbisaa Lakki ati kan naa baasi naan jettu koi yeroo takka kan naa baasi naan jettu bittee natti kennite moo maal jechuu moo chaarjii isaa guuttee natti kennite? Ifee tollee si bitu mul'aa inni kun sanatti dubbisaa turte ijoollee taaniif waan ta'eef. Yalla baasi amma dubbii biraa dhiisi. Dubbii biraa dhiisi as baasi yalla dogoggora keessan agarsiisi. Namni 780 asirra jirtan kun quraanni jecha rabbiiti kan naa jedhu tokko baasi naa dubbisi. Abdii dhuguma yoo dhuguma ijoollee Angaafi dhaggeeffadhu jalqisi jammari dhaggeeffadhu. Luqqistiif dhaggeeffadhu gaa yeroo tokko akka naan jettu anaafis yeroo naa kenni biraa. Kanaaf yoo dhuguma quraanni jecha rabbiiti kan jedhu quraana irra jiraati as baasi naa dubbisi. Utuuti naan deebisin akka mucaa silaa eeyyee jedhee hin darbu wanta hin bilchaanne dheedhii hin darbu. Bilchees. Hin bilchaanne yoo taate dhaqii ibidda seeni kaa. Bilchaachuu yoo barbaadde dhaqii ibidda seeni maal sii godha re'an? Amma dubbii biraa dhiisi. Laal dhaggeeffadhu. Dubbii biraa dhiisi waan biraan haasa'iin. Waan hin dogoggorte naan jette san dogoggora kiyya as baase. Warri baasiif jettan afaan keessan qabadhaatii yoo sinii ta'e dhaggeeffadha. Yoo sinii hin taane as jalaa ba'a xirriggi jedhaatii deema. Baasiif minaamin namni tokko koomentii akkanaan barreessina. Yoo isinitti tole dhaggeeffadha. Isinitti hin tolu taanaan immoo deema. As jala. Waan siin jedhe gurba. Dogoggorte naan jettee dogoggora kiyya san baasiitiin nu garsiisi siin jedhe. Yalla daf. Yalla daf. Dafi gaaffii si jammar gaaffiin keetii miti. Gaaffii kookettu gaafatee mi'aayyee amma dogoggora kiyya san nagarsiisi. Yalla daf. Daddafi as baasi siin jedhe waan dogoggora kiyya san as baasi. Yalla dafi dubbii biraa dhiisi. Dogoggora kiyya san as baasi nu garsiisi. Okay, dogoggorri kee oolmaa gala kanatti sobaa turte abdii sitti nima bakka. Bakkee qabaa dhiisii zachee as baasi nu garsiisi. As baasi nu garsiisi. Quraanni jecha rabbiiti kan jedhu nama 800 jiru kana duwwaatti as baasi dubbisi. Amma shaadaa qabaddaa quraanni jecha rabbiiti kan jedhu. Shaadaa miti yoo barbaade mabraatii qabadhu. Yoo barbaade mabraatii illee qabadhu nan galchu sun. Waan amma hin sobde naan jette soba kiyya as baasi uummata barsiisi. Yalla daf. Barsiisaa irraa kana faa eegu utuu barattan ta'e nabii Muhammad dabar. Ashaa hoggaa sagalitti fuudhee kwa lamatti ragaa naa kennu waan amma dubbatte kanaaf halo ragaa naa kennu mannaan ta'e ragaa naa kennu kanaaf jechatti amma naaf ragaa naa baas Muhammadii inni wallaalaan garatti galagalu gurbaa ragaa naa baas adaraa kee arraba dhiisi ragaa naa baas kabajaan si gaafatu jira ragaa naa baas waan dubbatteerra ragaa naa baas adaraa kee ragaa naa baas Melki ragana bas. Amma dhaggeeffadhu ati barsiisaa waan ta'eef. Ragana bas. Alo. Isa. Namni tokko hin tuqina. Namni tokko hin tuqina. Ragana bas daraake. Ragaan manaaf kenne jecha amma deebistee jecha quubsaa quraan jecha rabbiiti kan jedhu sana as baasi dubbisi jecha quubsaa hin deebisi. Kanarra ragaa qabda. Waan Nabi Muhammad irra kijibdaree ragaa qabda. Ragana bas. Ittiin darba gaaffii manaa deebisi kun ittiin iyyuu as nan qaba. Gaaffii manaa deebisi achi darbi qaba. Naa bas ragana bas. Ragana bas. Dhaggeeffadhu. Amma isa manaa gaaffii irratti gaaffii gaafatamu barbiro. Eewa bilginnaan kee kanumaan arginee jechuudha. Duraanuu bilginnaa kee kana waan ansi keessatti argeef jechaan laal bilginnaa agana waan ansi keessatti argeef jechaan akkasii si qabe si jammar jalqabumayyuu jechuudha. Si galee bilginnaa kee waan si keessatti argeef jecha jechuudha. Bilginnaa agana ga'uun deema jechuudha. Mee Nabi Muhammadiin arrabsuu maaltu fideme? Ani san arrabsin. Gaaffii isa gaaffii waan inni hin sobde naan jedhe san soba kiyyas baasiitii uummata carraa kenneefan. Nan sobee mi'ee soba an sobee uummata irratti as baasii ragaa naa kennii jedhee. Na sobsiisiin jedhee maal balleessi amme? Hin sobde naan jetteemi. Na sobsiisii jedhee nas baasii ragaa. Maal balleesseme? Nabi Muhammadiin arrabsuutti maaltu si geesse?
Baalagummaan nama gaafa sadarkaa macarashaa irra ga'e gaafa namni gaafa baalagatee gaafa macarashaa ta'e akkas ta'a jechuudha. Yeroo eega yoomii isin kadhannaame abboo yoo nu arrabsuu barbaadan nu arrabsa. Nabi Muhammad ittiin arrabsina. Nabi Muhammad ittiin darbina eega yoomii isin kadhannaame. Tayyib mee maal godhan? Isaan arrabsin. Amantii isaan arrabsin. Nabiyullaahi Isaa alayhi salaam isaan waaqa jedhaniitti amananii hin arrabsiniyaan. Kitaaba isaanii hin arrabsin. Haadha Waaqayyoo Maryamiin hin arrabsin. Obboloota Waaqayyoo hin arrabsin. Abbaa Waaqayyoo Yoosefiin hin arrabsiniyaan. Maal balleesse be? Maal balleesse? An abbaa Waaqayyoo hin arrabsin. Haadha Waaqayyoo illee hin arrabsin. Obboleettii Waaqayyoo fi obboleessa Waaqayyoo tokkoon isaanii iyyuu hin arrabsin. Tokkoon isaanii hin arrabsin. Kabajaan gaaffii gaafadde. Gaaffii gaafachuun maal rakkoo qaba? Hatta qola isarraa muramtee gatamte sanuu hin arrabsine. Qoluma gaafa guyyaa 8 irraa muramtee gatamte sanuu hin arrabsine. Maaliif jennaan annabiyullaahi Isaa nan kabaja waan ta'eef. Nabiyullaahi Isaa alayhi salaam in kabaja waan ta'eef qoluma gaafa guyyaa 8 irraa muranii gatan Waaqayyo irraa muranii gatan sanuu qola isaa iyyuu hin arrabsine. Maaliif jennaan in kabaja kaan nuti kabaja in kabanya malee yeroo mun arrabsinu. Yoo mun arrabsinu. Zigalee ani fakkeenyaaf amma Waaqayyo dhalate jedhee fakkeenyaaf amma dubbachuu hin danda'a. Waaqayyo qaama saalaa keessaan dhalate jedhee dubbachuu hin danda'a garuu hin dubbanne ani hin dubbadhullee maaliif jennaan in kabaja waan ta'eef. Zigalee Waaqayyo kabajan qaba waan ta'eef amma akkasitti hin dubbadhu laal. Hin dubbadhu. Silaa garuu dubbachuu hin danda'a ture. Arrabayyuu miti beeka arrabayyuu miti waanuma jiru iyyuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Waaqayyo qaama dhanna qabatee guyyaa 8 osoo hin jedhee silaa hin danda'ama caafarra jira Luqaasiin boqonnaa 2:21 irra jira. Sinii galee garuu ani immoo hin barbaanne hin dubbadhu akkas hin jedhu ani. Waaqayyo nyaatee dhugee akkasittiin nyaatee dhugee namni qabee ajjeesatu hin jedhee hin danda'a garuu hin jedhu ani. Hin jedhu akkas. Waaqayyoon duriyyeen qabdee tumtee waaqessitatoon jedheen amma gurbaa kanaan aaruu danda'a waan ta'eef hin jedhuunan. Garuu immoo duriyyeen qabdee ajjeeftetti. Ani garuu akkas hin jedhu malee. So kanaaf jecha arraba dhiisaa gaarii miti. Akkasi kun xuruu miti. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam hin jaalannaa ergamaa keenya nu jalaan arrabsinaa. Arrabsuu yoo barbaadan kunoo ana san jira. Ani isinii halaala. Ustaaza walillee yeroo baay'ee isinii himaa turan ani isiniif halaala isiniin jedhan. Yoo barbaadan foon koollee nyaadhaa jedhaniimi. Yoo barbaadan foon koollee nyaadhaa. Garuu Nabi Muhammad nu jalaan tuqina alayhi salatu wassalam. Nu jalaan in jaalanna wallahi lubbuu keenya ol jaalanna. Yoo isin isaan nu jala arrabsitan tarii miira keessa gallee waan hamaa jechuu dandeenya nu dhiisaa adaraa ijoollee. Yoo tasgabbiidhaan waa gaafatu dandeessan kottaatii gaafadha. Tasgabbiidhaan waa gaafatu hin dandeessan waa arrabsitaanaan immoo hin dhufina rabbiin itti haa ta'u isatti amantan saniin hin dhufina as. Bakka maaliif jennaan nuti kanas teenyuuf arrabaa fi miti. Waamicha gara rabbii keessa godhuudhaaf as teenya. Karaa arrabaatti nu jalaan jijjiirina adaraa isinitti haa ta'u. Warri amma gastii kana jirtanillee yoo nama waa arrabsu taatan rabbiin isin qabe hin bu'aa nurra. Hin taa'ina yoo waa arrabsuu dhuftan hin taa'ina adara. Yoo as jalallee jiraatan hin taa'ina nu jala deema. Bakka yoo dandeessan kiristaanummaarraa nu barsiisa. Yoo barbaadan islaamummaarraa nu gaafadha. Kanaan ala arrabsuudhaa yoo dhuftan adaraa rabbiin isinitti haa ta'u. Olis hin ba'ina yoo ol baatanii jiraatanillee gabbu'a yoo jala jiraatanillee xirriggi jedhaa deema. Bakka an arrabsina. Baradhaa nu barsiisa. Kaayyoon keenya kan arraba otoo barbaanne suuraa nama tokkoo gad deebisnee dhannee dhukkee irraa kaafna sila. Suuraa abbaa fedhee gad deebifne. Yoo nu fakkeenya warra siyaasaa keessaa nama tokko mataa gad deebisne iyyuu ijoolleen ofii yaatee dhufti achitti dhukkee irraa kaafna. Garuu nuti kanaafii miti. Kaayyoon keenya arrabaa miti sin arrabsuu miti nu arrabsuu keessanii miti. Kaayyoon keenya waa walirraa baruudha. Waamicha gara rabbii tokkichaatti isinii waa godhuu jirra. Garummaa namaa ba'a isiniin jechuu jirra. Garbummaa jalaa ba'a ilma namaa waaqessinaa jechuu jirra. Silaa nu galateeffachuu qabdan wallah. Gara jannataa ilaa maghfiratin min rabbikum. Gara araarama rabbii keessanitti isin yaamuu jirra. Garaatti isin waamuu jirra. Wallaahi laziim waan namni silaa wal waamuu iyyuu wal sassatu silaa. Waan silaa wal waamuutu wal sassatanitti isin waamuu jirra. Silaa jannata rabbii subhaanahu wa ta'ala nuu kenne kanatti silaa wallahi nama waaman silaa nama waamuu nuun barbaachisu silaa maali jennaan jannata bareedduudha wanni nyaatan jira wanni dhugan jira wanni uffatan jira ahti manaa jirti abba manaa jira sigale wanni ati barbaaddu bakka teessutti sii dhufa ballaadha bal'inni isaa aga jechiif isa maayii caala ballata
Sini galee silaa waan akkanaa kan inni dhoksan malee silaa namatti yaaman. Inni dhokfatan silaa dhokfatanii silaa of qofa nyaatan. Nuti garuu waan bareedduu akkanaa keessatti si waamu jirra wallahi. Wallahi kan itti si waamu jirra. Nu galateeffachuu qabdan.